Kumala atileet Hayilee Gabrasillaasee fiigichaan gamatti investimentii irratti hirmaachuun biyya misoomsaa jira. Hoteelaa fi riizoortii Hayilee Adaamaa akka biyyaatti damee torbaffaa ta'uun tajaajilaaf dhaqqabeera. Kumala atileet Hayilee Gabrasillaasee banamuu riizoortii Hayilee Adaamaa ilaalchisuun ibsa miidiyaaf kenneera. ሆቴል እና ሪዞርት እዚህ አዳማ ላይ እየሰራ ነው። ከሌሎቹ ለየት ባለ መልኩ ቀርበናል። ሪዞርት ፊ ሆቴል አዳማ ረት ሆጀኔ ወሬን ከናን ዱረ ሆጀኔ ራ አዳ ከና ዮን ጀዱሞ አለ ኢሳው ሶንታኔ ኬስ ኢሳው ላጋ ጉተቹ ቀቡ ሁንደ ከን ጉተቴ ፍላጎታችን እንደ ኃይሌ ሆቴልና ሪዞርት ሆቴል ፊ ሪዞርቲን ኃይሌ ከን ዶርጉም ሆቴሎት ዲላ አዱኛ ወሊኒዳ ከናፍ ሪዞርቲ ከነ ጃሩ ብሪ ሚሊየን ዲበሸኒ ኦልባስኔራ Rizoortiin Hayilee Adaamaa carraa hojii uumuu fi sharafa argamsiisuu keessatti qooda jabaa baachuu eegaleera kan jedhan immoo manaajera waliigalaa rizoortii Hayilee Adaamaa obbo Lammeessaa Boteeti. Hoteelli kun guutummaa guutuutti gaafa hojii jalqabu hojjettoota yookaan immoo lammiilee 300 ta'aniif hojii carraa uumuuf kan danda'udha jechuudha. Lammiileen rizoorticha keessatti carraa hojii argatanis jireenya isaanii ittiin gaggeeffachaa jiraachuu dubbatu. Gara 25 akkas nan argadha. Sanaan immoo ani maatii koo gargaaran jira.